Daa'imman yoom bishaan dhuguu jalqabu kan jedhu gaaffii namoota hedduudha. Koomentii jalatti kan naaf kennamaa ture. Mee daa'imman yoom bishaan dhuguu jalqabu akkasumas guyyaatti hagam haa kenninuuf kan jedhu waliin ilaalla. Can your baby under 6 months old have water? If they're breastfeeding, the answer is no. They're formula feeding and it's really, really hot outside. The answer, as long as it's cool boiled water, is yes. It is available for proof on the NHS website, as you can see here. So if you're pregnant, you're thinking of formula feeding, we might get the opportunity of a heat wave this year if it ever stops raining. That one in mind, that if it's really hot and your baby is formula feeding and they're under 6 months old, they can have cool boiled water. They don't need it if they're breastfeeding, because breastfeeding is that clever that it can hydrate your baby without any additional needs. Haati tokko daa'ima ishee hanga ji'a ja'a harma qofa kan hoosistu yoo ta'e, hangi bishaan aannan harmaadhaa keessa jiru daa'imaaf gahaadha. Dheebuu ni baasa waan ta'eef bishaan kennuun hin barbaachisu. Sababni isaas qabiyyeen aannan harmaadhaa persentaan 87 bishaan waan ta'eef achi keessaa bishaan gahaa argatu. Keessumaa aannan gara jalqabaa bishaan. Harmi guutee yeroo harma hodhuu jalqaban daa'imman kan isaan gara jalqabaa dhugan bishaan qulqulluudha. Gara boodaadha kan kaarboohayidireetii, pirootinii, coomni adda addaa aannan harmaadhaa keessa jiru. Ji'a ja'a eegalee garuu nyaata dabalataa yeroo jalqaban bishaan dhuguus jalqabuu qabu. Akkasumas yeroo bishaan kennuufii jalqabnu amma danda'ametti xuuxxoo osoo hin ta'in siinii yookaan burcuqqoo xixiqqoo fayyadamanii osoo kennaniifii gaariidha. Sababni isaas xuuxxoo fayyadamuun baay'een gorfamu waan ta'eef. Erga ji'a ja'a guutanii booda immoo bishaan dhuguu erga jalqabanii booda hagam dhuguu qabu guyyaatti jennee ilaalle ji'a ja'a hanga waggaa tokkootti bishaan karaa harmaadhaa, karaa nyaata adda addaa argataniin dabalata hanga walakkaa burcuqqoo osoo dhuganii gaariidha guyyaatti. Garuu walakkaa burcuqqoo osoo hin caalu ta'e gaariidha. Haa ta'u malee umurii waggaa tokkoo gaditti guyyaatti si'a ja'aaf isaa ol kan fincaa'an yoo ta'e bishaan itti baay'isuun hin gorfamu. Waggaa tokko hanga waggaa lamaatti garuu haala nyaata isaanii irratti hundaa'uudhaan isaanuu yeroo dheebotan ni himatu bishaan kenneedhu yookaan fuudhanii dhuguu waan ta'eef guyyaatti bishaan burcuqqoo tokko hanga 4 dhuguu ni danda'u. Waggaa 2 hanga waggaa 5tti burcuqqoo tokko hanga 5 dhuguu ni danda'u. Haa ta'u malee yeroo hedduu waggaa tokko booda isaanuu yeroo bishaan barbaadan ni himatu yookaan namatti agarsiisu waan ta'eef fedha isaanii irratti hundaa'uun barbaachisaadha. Galatooma turtii gaarii.